Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 baasaa. Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1. Yesus utuu darbuu Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaati jalqabee jaame tokko arge. Jaame tokko arge. Yoomii jalqabee dhaloota isaati jalqabee. nama cina kee jiru yoomii jalqabdee jaamteedhi. Waan isin yaadachiisa. Namicha jaamaa mul'ata argutu jira. Inni fayyaan immoo mul'atan argu. Baay'ee argu. Lafa kanan argu, karaan argaa itti agarsiisa. Namichi jaamaan sun baay'ee mul'ata arga. Waa'ee namaa waa'ee baraa dubbata. Inni fayyaan sun maal jedhaan beektu jira. Anoo kunoo gaara argaan jira, lafa argaan jira, tulluu argaan jira, tattamitti argitaa jennaan. Jaamaan maal jedha beektaa ijaa? Amma ittiin itti ilaalaa jirtu kunis ijaa odeessitaa. Ijaa odeessitaa. Ati gaaraaf tulluu laalta malee ani moos ilaalaan jira. Waa'ee kee argaan jiraani. Ergaa kee achi as baasi. Rakkinni kee milanaa ulfina Waaqayyoo mul'isa. Attamitti rakkinni ulfina Waaqayyoo mul'isa. Amma fudhattee galta manatti ila kun kan keeti. Hammamiyyuu dadhabi. Kirsinnaa keessaa iyyuu ba'i. Kanaan dura kakuu qabda taanaan irraan deebi'a. Kanaan dura kakuu qabda taanaan bal'eessaan kee sun kakuu kee karaatti nambisu. Sagalee Waaqayyootu akkas jedha. Sagaleen na gargaara. Sagalee Waaqayyootu akkas jedha. Zakkiyoos mana nama cubbamaa dhaqxaa jennaan lakki jedhe. Ani cubbamaa fan dhufe. Ameen jedhaa yaa kaati. Jedhee nama namni qubatti qabu kana Yesuus waldaa dhaqee miti. Yesuus karaarraa fuudhee, Yesuus mukarraa buusee, Yesuus rakkinarraa hiikee fuudhee manatti gale. Gaafa manatti gale maal jedhee? Antee wanjalanyaa Timootaan jenneen. Har'aa kaase mana kanaaf nagaan ta'eera. Eewudha. Har'aa kaase gaaffii manaaf deebiin dhufeera. Waa tokkotu si rakkisaa jira. Waan si rakkisaa jiru nan beekaan. Baay'ee gaafanna Waaqayyoodhaan. Makiinaa gaafannee yoo makiinaan didde gaarii naa bitii jenna. Birrii gaafannee yoo birriin dhibe biddirii naa kenni jenna. Kottaa akkas godha. Waan gaafatamte sanaaf, waan gaafatte sanaaf dhaabbannaa tolchi. Biddeen ijoollee fuudhanii sarootaaf hin kennan jennaan akka jette yaa gooftaa saroonni achumaa fuudhanii nyaatu miti jette. Miilla gooftaa ishee jalaa fuudhe. Ammatu Yesuus saree siin jedheen fayyitaati isheette na arrabsettee waldaa qayyaratta. Biddeen ijoollee fuudhanii sarootaaf hin kennan jennaan sareen achumaa fuutee nyaatti miti miilla gooftaa ishee laal. Itti galagalee akkas jedhe gaaffii keef deebiin ta'eera. Lafa kanarratti nagadanii milkaa'uu hin danda'amu. Qotanii milkaa'uu hin danda'amu. Tajaajilanii milkaa'uu hin danda'amu. Tajaajileen milkaa jetta yoo ta'e dibati kee sirrii miti. Tajaajileen gooftaa eega yoo jette ameen jedhaa yaa kaati. Ati gaafa gooftaan dhufu milkaa'uu argatta. Namni baay'een miidiyaa gurguddaatti ba'ee miidiyaa gurguddaatti argaa jirtu milaakila adda addaa jira. Hin milkoomne beekaa. Milkaa'uun gaafa naaftii fa'aa iyyuu miti. Milkaa'uun gaafa jaamaa ilaalu miti. Milkaa'uun gaafa miraakiliin ta'u. Milkaa'uun gaafa Yesuus dhufee hojii keenyatti raayitii godhu. Waancaan keenya har'a miti. Adiraa keessan warri akka koo qaama tajaajilaa taatan xixiqqaaqee godha. Hin milkoomnu nuti akkasitti. Milkaa'uun keenya gaafa Yesuus dhufu. Amasitti maal goona? Reebamaa, kabalamaa, argachaa, dhabaa tajaajilaadha. Kanaaf gaaffii Yesuus gaafatame kun mucaan dhalate kuni mucaan dhalateetu jaamaa ta'e dhalate. Hennaan warri dhimma Yesuusiin qaban akka jedhan eenyutu jaamseedhan? Mucicha cubbuu godhe moo maatiin cubbuu godhe? Maal cubbuun maatiidhaa jaran jaamsumaa mucaa jaamsa? Hennaan Yesuus akka jedhe isa isheen deemtuu beekama. Mucaan kun cubbuun godhe maatiin cubbuun godhe maaltu ta'e jennaan ulfinni Waaqayyo ameen jedhaa yaa kaata. Ulfinni Waaqayyo akka maal ta'u akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate harka kee achi ol kaasi. Namni hoyyaa kee arga Waaqayyo moo ulfina sirratti arga? Namni rakkina kee arga Waaqayyo moo ulfina sirratti arga? Hakiimiin dhukkuba kee beeka Waaqayyo moo ulfina kee beeka? Gaafa mootiin duu nama miti carqiin humbo baandiraan gassiqee gaafa hiyyeessi du'oo namni waliin dhaga'u kan reeffa lafa tursiise gooftaa miti maallaqa. Namni wal beeku kana walii godha. Yesuus si beeku gin rakkina kee ulfina kee mul'isaidha. Mee nama si bukkee harkaan qabiiti sii ta'eeraa jedhi kaaduwaa miti. Namicha waggaa 38 ciise sana warri kaan tochi bishaanan fayyitee jedha. Inni garuu Yesuusin fayyeedha. Nama cidha kee jiru isa kamiin fayyuu si wayyaadhi. Warri kaan tochi bishaanin fayyani manumatti galan fakkaatu. Macaafni garuu jedha namichi siree baatee gallaan Fariisonni biyya sanaa gurguddoonni biyya sanaa dubbii kaasan jedha. Ergaan si qaba. Amantii sirriin dubbii kaasa. Tajaajilli sirriin dubbii kaasa. Pheenxummaa dubbiin sirrii kaasa. Dubbiin hin kaane taanaan amantii keenya baay'ee si qaba. Dubbiin ka'uun dirqama. Irra deebi'een dubbadhaa dubbii ka'uun dirqama. Harka kee achi ol kaasi.
dubbii sirratti ka'e amantii kee cimsa malee amantii kee hin gatu. Seera Waaqayyoo keessatti waan sadii naa gale. Tokko yeroo hundumaa Waaqayyoo namicha miidhamu beeka. Kun seera Waaqayyoo jabaadha. Warri miidhan baay'ee waan ta'eef. Seera lammaffaa Waaqayyoo keessatti dadhabaa jabeessa. Jabaan fiigaa jira waan ta'eef. Dadhabaa jabeessa. Akka jedhu ani otiksee oolotaati jedhee warra hoosisan immoo qalbiittan oofa'edha. Inni sadaffaa hidhumaan amala Waaqayyoo keessaa kan na dhibe maani beektu jedhan hin dhaga'amaayi. Iddoo awwaala dhaqa. Bira tawwaalee, sanyii tawwaalee, zarii tawwaalee hin dhanna'edha. Yohaannis boqonnaa 11. Gaaffii Maariyaam fa'aa gaafatan Yesuusin hin ajaa'a jennaan lakkeedha. Hin rafe malee hin duune. Ameen jedhaa yaa kaati. Ijoolleen kun gaaffii mataa isaanii keessa gaaffii sirrii miti. Waaqarraan dhageenye gaaffii san abbootii isaanirraa dhaga'an. Abbootii isaanirraa namni duunaan hin ka'uu jedhan. Yesuus immoo du'aan kaasaadha. Waan abbootii keetiin haasa'i. Abbootiin keenya akkas godhani. Abbootiin keenya aannan laatu. Abbootiin keenya damma laatu. Akka gootu seenaa abbootii warri seenaa beekan haasa'an. Warri pheenxeedhaa Yesuus abbootii dura du'aa ka'ee fannifamee ameen ameen jettu yaa kaati. Yoo labsi kana baafne baay'ee gaariidha. Irra deebi'eensi yaadachiisa. Waan hin dandeenye hin dubbatin. Hin dubbatin. Hin dandeessu waan ta'eef dubbii kee deebi'ee ulee sii ta'a. Waan hin dandeenye hin dubbatin. Hamma dandeessu dubbadhu. Waaqayyo abidda. Abiddaan hin taphatamu. Inni ittaan gaaffiif deebiin argame ee'uudhannaa jettan ilma Daawit nu maari. Dhukkubi isaanii maali? Jaamaa ija keenya ban hin jenne. የዳዊት ልጆች ማሪኝ ማይቹላ ጃማለው ዮሚላላኒ ኩፈን ዮሚላላኒ ሰከረን ዮሚላላኒ ከዋበልደሰን ኢልማ ዳዊት ኑማሪ ጀናን ኢየሱስ አከዘር ማለከን ሲኒፍ ጎርቹ በርባዱ ጀናን እጃ ከኛ ነው ዴቢስ አሜን ጀራ ያካት ሰደፋረት ከነጎቹ አከን ደንደው ሂናማን ቱሬ አማሳንቱ ፈያ ረመለ ኢየሱስ ፈይሳ ጅራምቲ ነመጨነ ከጁ ናካ ጎዲቲ ኦፊን ፈይፍታ ደንደሴ Of ajjeesuu hin dandeessaayid. Jireenya keenya keessatti waan vaayirasii ta'e amantii keenya miidhumaa inni beektu jedhana. Waaqayyoon dadhabaa gochuudha. Biyya lafaa kanarra hamma jiraattutti gaafa gara gooftaatti hojii siyaachisa. Waaqayyoon dadhabaan godhin. Yesuus jaamaa banuu hin dadhabne. Ija isaa deebisuu hin dadhabne. Maaliif akkas jedhere ulfinni Waaqayyoo akka isaan mul'atuu fi rakkinni koo ulfina Waaqayyoo mul'isatanii beektu. Harka kee achi ol kaasi. Ulfinni Waaqayyoo rakkina keenya keessaan argama. Rakkinni keenya ulfina Waaqayyoo mul'isu taanaan abdii keenya keessa vaayirasii jira. Dhiiga keessa vaayirasii jiru qoricha qaba. Abdii keessa vaayirasii jiru qoricha hin qabu. Hin rakkattee baay'ee dhiphattee waan gootu wal'aaltee hin dhukkubsattee mul'atan argaa jira. Rakkinuma sanaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Gaaffii ta'e sitti hima. Mordekaay Hamaan Ashuuruun nugusa jedhamu. Jarri kuni Hamaan fannoo akkasii soofaa bule Mordekaayin fannisuudhaaf. Mootiin immoo hirriba malee bule. Mordekaayi immoo bornaan fannifama yoo ati jettee dheefa kadhataa bule. Uma bari'aa boruma dhufa. Siif jedhee dhufa miti borro. Waa jechuufan jedha. Borro siif jedhee dhufa miti. Dirqama bari'aa. Dirqama bari'ee keessa ati fannifamuu fudhatta tuun ta'in nama lamaaf. Bor imbariya maqaanke bakkee sii ba'a. Ati fannifamuu fudhatta tuun ta'in kabaja fudhatta. Biyya sana keessaa barri kan eegu xu'aashidha. Xu'aashi jechuun nama mucaadhachuu hin dandeenye jechuudha yookiin jarri kun garaan isaanii jabaan cakkaan Israanyaa jedhamu. Kanaaf xu'aashini jedhamu kun hiika dabiraatiin cakkaan isa jedhamudha. Mootiin xu'aashota qaba. Xu'aash jechuun kajeellaan foonii kan ittiin dhumne jechuudha. Xu'aash jechuun nama garuu dhiiras miti dubartiis miti jechuudha. Mootiin hirriba dhabee xu'aashota waame. Galmee ilaalaa namni waan gaarii godhe biyya kana keessaa eenyu bor fudhattumati bor arra galgala xu'aashiin ka'ee mootiin ka'ee waa bakkee baasa. Bor rakkinni kee ulfina ibsa. Inadhaa'e minyaa'uudhaaf jedha. Ijoollee waan dubbadhu ammas baay'ee dukkanaa'e bari'uudhaaf jedha. Baay'ee dhiibamte bootaa gassi dhiifamuuf jedha. Mordekaayi farda yaabee Hamaan harkisee mootiin hin farade bor.
Mordekaayi farda yaabe hamaa hin harkise mootiin hin farade. Gaaffii Asteertu deebii argate xumuruuf jedha. Sanyii ishee farda yaabe xalaanni ishee farda harkise.